Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube Aadameen Saamrii bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyya ta'uun irraa maddite isin haadha qabdu obboleeyyantii isiniin jecha. Wallahi guyyaa har'aa waan baay'ee nama aarsu waan baay'ee nama dallansiisu argaa jirra. Guyyama guyyaan wantoota garaa nama nyaatanii fi wantoota nama dallansiisu argaa jirra. Har'aa wanti an irraa dubbachuu barbaadu waa'ee aartistii obboleessa keenya jaalatamaa Kadir Martuutii fi waa'ee ilma isaa Arafaat Kadirii fi waa'ee jaartii isaa Samiyaa Yuusufii fi akkasumas waa'ee Heydar Abdii bilisummaa afran kanaan wal qabate waan xiqqoo irraa dubbachuu barbaadaa jira. Akkasumas warroota isaan jala uummata kana jala deemee dibbeetumuu fi warroota abbaa fi ilma gargar fageessuu yaadan irraa yaada xiqqoo haasa'uu barbaadaa jechuudha. Mee jalqabatti osoo gara yaada kiyyaa hin tarreen duratti waan daa'imti Kadir Martuu mucaan sabiyyiin kun haasa'u wajjuma dhageeffannaa san booda deebi'ee irraa haasa'a. Uummanni keenya hiyyaatu. Moo jettee? Kanaafuu waan isaa kana isarraan eegamu uummanni keenya immoo beekuu qaba. Kadir Martuu nama akkam akka ta'e beekuu qaba diigalee. Ilmaan Arafaat malee ilmaan lama qaba Itoophiyaarra Arafaat malee jechuudha. Itoophiyaarra qofa moo biyya biraarraa illee qabamu? Warri Itoophiyaa jiran Arafaat wajjin nama sadii tokko Ameerikaarraa qaba. Maqaa isaanii naa himuu dandeessaa? Sabaaf Kadir Jaamaa. Warri Itoophiyaa jiran immoo Usniyaa Kadirii fi Usniyaa Kadir ammoo waggaa 16-17 geessee jirti. Iftisaam Kadirii jira amma 8. Jara kana hunda quban qabu. Jara Ameerikaa malee warra Itoophiyaa jiran kaa bilbilaanii gargaarsaanis uummata kaaluuf dhaabbatiin beeku Kadir jechuudha. Akkasuma immoo abbaa isaa haadha malee isa guddise kana jechuudha. Jireenya hedduu nama gaddisiisu keessa jiraata abbaan isaa. Ilmaan xiqqoo 8 qaba abbaan isaa. Uummanni keenya kana hin beeku. Kadir bilbilaan illee quban qabu abbaa isaa jedhanii kana jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo warri akkasitti feesuu qarra beekan hundinuu kana hin beekan. Amma dubbii kana nuti wanni kana uummata keenya akka beeku barbaanneef Facebook Heydaris akka deebi'uu barbaanna. Akka maqaa keenyaan maqaa Arafaat Kadiriin laffaatiin Kadir Hayyee waan daa'imni Kadir Martuu haasa'aa jiru dhaga'utti jirtanii haadha ofii affeeree harmee ofii affeeree waan hedduu haasa'aa jira. Dogongorri eenyuun bira jiraa ka jedhu laaluun dirqama ta'aa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf laayivii daqiiqaa 30 wayii caqafadheen jira. Daqiiqaa 30 wayii kana keessatti rakkoota hedduu argee jira. Bakki dubbiin tun irraa kaate jalqaba miidiyaa Hilfi walaa Hilfi miidiyaa waan jedhu miidiyaa Heydar Abdii bilisummaa intarvii irratti godhe tokko daa'ima Kadir Martuu kana intarvii godhee ture. Arma dura viidiyoo amma laaltan kana osoo hin ta'in kan jalqabaa irratti jechuudha. Dhugaadha daa'ima Kadir Martuu kana achirratti affeeruun akkuma jirutti ta'ee garuu mucaan kun daa'ima gaafidhan isa madaalan gaafatamuu qabamoo hin qabu ka jedhu osoo hin calalamin gaafii silaa gaafatamuu hin taane gaafii silaa daa'imaa dhiyaatu hin qabne gaafii hedduu gaafatamee jira. Gaafii abbaa fi ilma gargar fageessu gaafatamee jira. Dhugaa yoo walitti himne wanti kun dogongora. Ebelu ati dogongora qabdaa namaan jechuun akka waan badaatitti ilaaltan akka waan gaarii tokkootitti hin ilaaltan. Maaliif bakka dogongorri Artist Kadir Martuu waa hedduu haasofte haati warraa isaa waa hedduu haasoftee jirti. Akka Kadir Martuu mucaa kana malee ilma lama qabu ilma isaatiif daa'ima isaa kanaaf himte. Look waan tokko wanti isin yaaduu qabdan daa'ima isaa kana hanga har'aa ittiin himne. Hanga har'aa ittiin himne akka haarawaatitti mucaan jedhee caqafataa jira jechuudha. Viidiyoo amma argaa jirtan kanarratti. Artist Kadir Martuu artistiidha malee ulamaa miti yookaan sheekaa miti. Artistii namoota hedduu akkuma beekamu artistoota shamarran hedduu jala deema. So ilmi namaa ni dogongora uumamuun ilmoon argamuun mala wantoonni akkanaa uumamuun mala. Kanaan wal qabatee artist Kadir Martuu har'a eessa jira wanti kun maaliif har'a ka'ee kanneen kana yaaduu qabnaa jechuudha. Jalqabumatti bakki dubbiin kun irraa ka'ee ilmi artist Kadir Martuu miidiyaa gubbatti yeroo dhiyaatu animaa dhiyaatee miti miidiyaa gubbatti baga dhiyaate haa dhiyaatu. Garuu yeroo dhiyaatu waan daa'ima kanaaf Kadir Martuu walitti urgeessaa waan daa'ima kanaaf Kadir Martuu wal jaalachiisaa ka gaafatamuu qabu dhiisanii Kadir Martuu gahee si guddisuu keessatti maal qabaa ka jedhu gaafatee jechuudha. Heydar Abdii bilisummaa ka jedhu kun gurra kiyya kanaan dhaga'an. Kadir Martuu si guddisuu keessatti gahee maalii qabaa jennaan gahee tokkoyyuu hin qabu jedhee dubbate daa'imni miidiyaa irratti. Daa'ima waan ta'eef dhugaa jirtu dubbataa jechuudha.
So wantoota akkanaa kana silaa gaafatamuu hin qabu. Daa'imni kun gaafii akkanaa gaafatamuu hin qabu ture. Gaafiin akkanaa dhiyaatuu fi hin qabu ture. San qofaa miti wanta garaa isin nyaatu. Mucaan kun intarvii armaduraa intarvii paartuwaanii irratti maal jedhe? An kan na guddisee sheeka akkana jedhamu erga jedhee booda namitti takkas ni jirti. Namitti sanis ollaa kennaa na guddifteerti. Na guddisuu keessatti gahee guddaa qabdi. Namitti san bira dhaqee manaama wayii argee manaama sanitti madhee jedhe mucaan kun. Manaama sanitti mannaan manaama isiin naa hiite abbaan kiyya akka of bira na fudhatu naa hiitee jedhe. Abbaa kee bira deemuu yaada qabdaa jedhee Haydar Abdii Bilisummaa kun gaafannaan mucaan maal jedhee deebiseef abbaa kiyya bira deemuu niin barbaadaa jedhe. Nama paartii jalqabaa irratti intarvii jalqabaa irratti abbaa ofii bira deemuu barbaada jedhee yaada qabu. Nama abbaa ofii ilaalcha gaarii qabaataa ture. Daqiiqaa muraasa keessatti maaltu kana godhe? Yeroo muraasa keessatti, sa'aatii muraasa keessatti, guyyoota muraasa keessatti maaltu kana fide? Tokkoffaa gaafii gaafatamuu hin qabne gaafatamuudhaan daa'imni yookaan sawwal innyaa soo koonan nuti ilma namaati bara. Ilma namaatiif maaltu ani aadamiin waan nama daalu fi waan nama daalle naa beekuu qabdaa barati. Miti daa'ima umrii 9 isaati. Dhugaa dubbachuudhaaf. Har'aa feesbuuka keessan guddifachuudhaaf, peejii keessan guddifachuudhaaf, fooloo keessan guddifachuudhaaf wantoota hin taane fiddanii namoota addaan diiguu, saba addaan diiguu, paartiidhaan akka waliin taane addaan diiguu waa hedduun laaqamaa jira jechuudha. Sababa feesbuukaa, sababa peejii, sababa fooloo guddifatu wantoota akkanaa jechuudha. Yaa jamaa akkam laaltan san qofaa miti. Mee walitti hadeebilu. Mee viidiyoo daqiiqaa muraasaa tana immoo caqafadhaati. Viidiyoo daqiiqaa muraasaa tana liivii san keessatti maaltu godhamaa ture kan jedhu viidiyoo daqiiqaa muraasaa tana haa caqafan. Daqiiqaa muraasa dhageeffadhaa. Hayyee viidiyoo ammaa kana argitanii jirtan. Viidiyoo ammaa kana keessatti namoonni ilaalin tolchitanii irra deebi'aati ilaala. Osoo mucaan laayivii haasaa jiru, osoo mucaan laayivii dubbataa jiru, namni wayii dhufee harka kanaan morma isaa qabee suuta gadi buusee laayivii jalaa as baasee gurratti waa itti himaa jira jechuudha. Yaa jamaa nuti inni akkabtaa jedhamu nuti horii miti. Namoonni viidiyoo keessan laalu hundi akka nama fayyaa hin qabnetti itti fudhatina. Namni isin taazaba. Waan dalaydan irratti isin taazaba. Waan dalaydan kamuyyuu qulqullinaan dalagaa. Gurratti itti himaa daa'ima kana gurratti waan inni jechuu qabu itti himaa waan akkanaa jedhi jechaani kun akkamitti nama deemsisa. Jalqabuma silaa Haydar Abdii Bilisummaatu dogoggora guddaa qaba mataan isaa. Dhugaadha Haydar Abdii Bilisummaa waa hedduu Oromoodhaaf dalagee waa hedduu Islaamummaadhaaf dalagee ni jaalladha. Garuu dogoggora guddaa qaba mataan isaatu. Miidiyaa irratti dhiyeessuun isaa dogoggoraa miti. Silaa danda'e keessan abbaa fi ilma wal barsiisuu waan ta'e godhuu qabaa ture. Sanii as ka deebi'e immoo miidiyaa irratti erga dhiyeessee booda gaafii silaa gaafatamuu hin qabne gaafatuu hin qabu ture. Abbaan keessi guddisuu keessatti gahee akkamii qaba? Yaa jamaa abboota nama meeqati ka haadhaa fi abbaan osoo wal bira jirtu miti abbaa fi haati wal hiitee osoo jaartii uf jalaa qabu osoo haadha uf jalaa qabu meeqa kamtu ilma ofiitiif tola hin oolle guutuu jira bara. Nama abbaa fi haati wal hiitee gargar jirtu gaafii akkanaa gaafachuun waan hin taanedha. Jalqabumaayyuu lammata osoo mucaan paartii jalqabaa irratti an abbaa kiyya bira deemuu barbaada osoo inni jedhu gaafate waan isin ajaa'iba. An manaan naa hiikame abbaan kiyya akka na fudhatu akka abbaan kiyya akka uf bira na fidu naaf himtee namitti manaama hiituu jedhe. Osoo inni akkana jedhu abbaan keessi guddisuu keessatti gahee akkamii qaba? Amma wanti isaan jedhaa jiran daa'imni kun si guddisuu keessatti na guddisuu keessatti gahee qabu jettee jedhee Kadir peejii yookaan feesbuuka Haydar Abdii Bilisummaa kana gubee jedhaniitiin sababa kanaan dubbiidhaan kun hundi laaqamaa jira jechuudha. Sababa kanaan haati warraa Kadir martuu tan kanaan dura wajji turan jechuudha. Dhuftee waan saayikooloojii daa'ima kana miidhu waan sammuu mucaa kanaa miidhu. Artisti Kadir martuu si malee ijoollee lama qabaa.
Arafaatiin jettiin beekaa ilma ofiitiin. Si malee ijoollee lama qaba. Haa qabaatu kaa. Haa qabaatu. Daa'ima kanatti himuu maaliif barbaachisa? Daa'ima waggaa 10 hin guutin saayikooloojii mataa isaa ajjeesuu maaliif barbaachisa? Sababa peejiin gubateef. Kadir martuu chilootaa kamiin peejii kana guba? Namni biraa yoo gube hoo hagam itti abdannu. Haati warraa isaa nu jala dubbatuu didee maal jedhee jedhe. Kanas dhugaadha jennee fudhatuu hin dandeenye. Namni wallolee gargar ba'e miti jaarsaaf jaartiin anaa fi hiriyyaan kiyya yoo wallolee gargar baane tola isaa hin haasa'u. Badii isaa haasa'aa waan ta'eef. Dhugaan bakka jirtu isaanii fi rabbi qofa beeka. Nuti feesbuukaaf jecha peejii keenya guddisuu jecha wantoota hin taane haasa'u abbaa fi ilma gargar diiguun sabaaf saba gargar diiguun paartii walitti baquu heddu gargar facaasuun kunniin hundi sababa feesbuuka guddifatuuf fooloo guddifatuuf peejii guddifatuuf wantoota akkanaatiif dalagamaa jira jechuudha. Yaa jamaa dhugaa jirtu walitti himuu wayi. Jalqabuma daa'ima kana as fiduun dogongora guddaadha. Lammata erga fiddanii gaafii silaa gaafatamuu qabu calaltanii gaafachuu qabdanii ture. Gaafii hin gaafatamne hunda gaafattanii abbaaf ilma kan daran silaa jarri walitti dhufu fiduu qabdan adda fageessitanii jechuudha. Adda facaaftanii jechuudha. Abbaaf ilma adda facaasuu qofaa miti. Abbaaf ilma adda facaasuu qofaa miti. Jaartiin isaa tan duraanii waan silaa daa'ima kanatti hanga har'aa hin himin Kadir martuu si malee ilma lama qabaa jettee haasattee jechuudha. Kuni hundi sababa maalitti? Okey, kuni hundi ta'e osoo daa'imni kun liivii haasayaa jiru mataa isaa qadi qabanii laayivii jalaa gadi baasanii gurratti itti husuusanii tolchaa caqafadhaa. Tolchaa dhageeffadhaa. Gurratti itti husuusanii waan akkana haasa'e waan akkana dubbatu. Yaa jamaa kabta argaa jiru wanti mutaasisu nuti akka horiititti nu laaltan moo akkamitti nu laaltan? Namni isin daawwatu isin taasisa. Waan isin hojjettan keessatti namni isin taasisa. Hojii keessan keessatti takka takkaan namni isin taasisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf an intervii paartii jalqabaa gaafa arge dogongora jalqabaa jedhee kan qabadhe abbaan keessi guddisuu keessatti gahee akkamii qaba jedhu gaafii Heydar Abdii bilisummaa daa'ima kana gaafate jala sararee bakka san dogongora akka qabdu of amansiisee jechuudha. Dubbiin suni dubbii dhalteet Kadir martuu feesbuuka Abdii bilisummaa gubee jettanii as baatanii jechuudha. Feesbuukni Abdii bilisummaa gubachuun immoo deebi'ee daa'imni kunii fi Kadir akka gargar fagaatu godhee jechuudha. Ammas mucaan deebi'ee waan hin taane haasayaa jira daa'imni. San qofaa miti. Haati warraa isaa kan duraanii dhuftee icciitii Kadir martuuti jettee akka Kadir martuu armadura ijoollee lama qabu dubbataa jirti. Kadir martuu ilma nama qabaatu maal isiniif haarawa kun? Isiniif haarawa artistii Oromoo waan ta'eef isiniif haarawa malee artistoonni Itoophiyaa hedduun isaanii artistoota gabanaa ta'uu yoo ta'u waa hedduu dhagaa jirra jechuudha. Kanaaf waan kana silaa dandeenyee qabbaneessinee bareeda. Dubbii qabbaneessitu irra bareeda malee oo'isuun gaarii. Waa hunda oo'isuuf hin jarjarina. Wanti bu'aa irraa argannu takka hin jiru. Abbaa fi ilma addaan deemee Kadir martuu immoo har'a nama bultii haarawaa keessa jirudha jechuudha. An Kadir martuutiif dubbataa hin jiru. Abbaa fi ilmaaf dubbataa jira jechuudha. Dhimmi dhimma abbaa fi ilmaati. Dhimmi dhimma jaarsaa fi jaartiiti. Kadir martuu nama har'a jaartii biraa wajji jiraataa jiru. So wantoonni akkanaa kun ta'uu hin qabu. Hundaafuu imooshinaal ta'ee isinitti dubbadhe ammallee irra deebi'ee namoonni fuuloo keessan guddisuudhaaf waan hin taane kalaama hin taane isinirraa bayaa jiru. Waan akkanaa kanarraa osoo qusattanii abdii qaba. Namoonni yuutuubii kiyyaaf haarawaa taatan yuutuubii kiyya sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana armadura dalageetti qaama booda dalaguus bifa salphaa ta'een argachuu ni dandeettanii. Hunda keessanuu isin jaalladha. Ana caalaa rabbi isin haa jaallattu isiniin jecha nagaan naaf tura. Imooshinaal ta'ee dubbadhee sagalee isinitti ol kaasee dubbadhee ni beeka. Xiqqoon hin aaree dhimmi abbaaf ilmaa kun nama aarsaa bor anas waan na mudatu hin beeku sis waan si mudatu hin beeku waan ta'eef kanaaf isinitti dubbataa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.